Baaki yaafin ijaaraa jedheet nagaafat mana barumsaatirraa muree fi kaareemetirii 180 baay'ee xiqqishuudha. Matoo samaanaa gizee lama abbaa fi haadhaan godhee na biratti ijaarradhu anis of dura haadha xiyyaa fi ergaati abbee keetii asii haadha keetii asii jiraate si cinaatti ijaarradhee mana barumsaatirraa ofii kiyyaa mureetoo kenneef tokko jedhee obboleessa koo. Manuma barumsaa kaartaa qaburraa kaartaa kana hojjisiifadhu muriitoo mazzagaajan kiyya naa sabasabu gara kanatti kee kana siyaa godhu jedheetiin kenneef mana barumsaatirraa muree. Yeroo kana qamar kun maal na godha sitti fakkaatee nama biraatitti gurguree namichi sun dhufee chikaalii gibbii kiyya keessatti takkalee jechaadha. Meeqa obboleessa koon jedheen namichi kuni abbaa kiyyaa fi haadha kiyyaa fi ijaara jedheetiin kenneefi oduu inni sitti gurguruu beeke in ta'u gibbii kiyya keessa akkamittiin kennaa bootaa kaartaa qaburraayi kan kenneefiin jedheen. Yeroo kana namichi ani meeqan hin bite jedhe kan inni biteerratti birrii 200 ida'eetiin namicha san irraa dhufee bite tirfii malee sitti gurguru qamarnatti gurgure jedhee dookumentii isaa irraa fuudheetiin birrii isaa kan qamar irraa fudhate irratti birrii 200 ida'ee namicha gibbii kiyya keessaa baasisiise. Kanaammoo ragaan kun injira fuundura mana kiyyaati kaareemetiriin walitti kan dhufu 300 fi minaamina dhufa lafti kun 300 fi minaamina dhufa kaartan lama ani kaareemetirii 4,800 gibbiin kiyya. Gibbii kanarraa 300 hoggaan isaa kenne 360 kan ta'u hoggaan isaa kenne rakkoo hin qabu jedhee akkanan godhe inni akkas na goonan immoo homaa hin mormine obboleechi kiyya tasaasaate jedheetiin namicha sanii birrii 200 irratti ida'ee fi kan inni qamara irraa bite irraa meeqan bitte wulii kee fidi erga bitte kaartaa kee fidi wulii kee fidi jedheetiin irraa fuudhee isaa birrii 200 irratti ida'ee fi birrii kanaan namicha sana ani anaaboti inni nama biraatti gurgureetiin ani irraa deeffadhe namicharraa maaloo ummata koo ani nama akkasiitis bootiibe. Kanaaf obbo Dinquu kanaaf akkama isin jettanii isa kanaaf dookumentis ta'e ragaalee adda addaan qabdu harka. Eeyyanka hayyee unfaan ragaa dhiisito namichi natti gurguresan kan biraatillee guddaa'ii kana wajjin hin ficcisis kaartaa kana deebiseetoo kaartaa amma qamarii fudhate kana tarrasiisee kiyyatti deebisee akka kennu birrii 500 kan birrii kaffaleerraa irraa qabee cheekiin na bira jira baankii rukuchiiseetoo haga amma amata jaamoo 7 guute. Siigalee anaagasin xiniqqaaqeedhaan hin deema ani wanta takka misteekii keessa seenu maaliif mootummaa wayyaanee na barbaada. Jarri kunis boru akkuma sannatti ta'uu danda'a jedhee wannan deemuuf dumbulloo takka sitatii takka ummata kiyya nan boonsa'an. Ummata kiyya isaan amma miileeniidhaan nama natti yaasuu danda'an. Hin shakkinaa jedhiin saba koo ani dhugaadhaafin ejjedhe. Ani dhugaadhaafin morma malee dhugaafin du'a malee ani qamar obboleecha kiyya maaloo ergan akkas godhees bee ani qamar ergan balleeche maaloo kanaan na baddaltee oggaa jedhe bee dhugaan oggaanatti mure ani qamar obboleecha kiyya dhiisi nama biraatiifuu nama du'u. Ani garuu jiruu kiyya irratti akka qamaritti namni qarqaare lafa kana artistoota baay'ee qarqaare jedhanii Dinquun qamar akka qarqaaretti nama qarqaare. Qamar akka qarqaaretti nama qarqaare. Kanu. Gama biraatiin ammoo namoonni tokko ammas himannaa isaanii dhiyeessaa jiru gara Waaltaa TV irratti ka fakkeenyaaf Aadde Asteer namni jedhamanis akka himannaa dhiyeessanidha. Isinirra jechuudha. Maali sababni himannaa kanaa? Maaltu maal ta'e inni kunoo maali? Laali mootummaan amma kan godhaa jiru warra ani xiqqoo walitti bu'e ani bee nama amata 28 guutuun nama nagade amata kurnan har'aa hawwallole amma kan amma Aadde Asteer jettoon amata kurnan har'aati walitti taasofna waa'ee amata kurnan har'aati laal. Warra ani mana murtiitiin irratti raggaasiseetoo seeraan ala baasise oduu kuni mana murtiit irratti indagana propaganda adeemsuun wanjala tokko jedhe laal wanjala han hojjechaa jiran garuu seerri oggaan jiraatin ani wanjala jedhee dubbii bichaa ta'a siigalee kanaa wanna ta'eefi wanjala hojjetaa jira jarri kun ani immoo dhiisu seerri innuma dhufaa seerri siinuma jira ammasi seera jirutti fayyadamee mootummaatti nan iyyadha kuni maqaa balleechaa bichaa oduun ta'in zarii balleechadha hannarratti adeemsisaa jiru siigalee zariitu akkan ani ol jedheen deemnillee na godhuudhaaf na ashamaaqaquudhaaf wanna hojjetan garuu ani
wanni namoonni biraa dubbattu akka tisiisatitti ishii ilaala ammas garuu saba kiyya irratti ani takka harka akkas jedheen beekusi hin jedhus of duras hin barbaadu. Asteertuni Adaamaadha jiraatanii warri jarri kun amma hunduu Kanaadaa keessa jiraatan jarri kun. Ani kan beeku obboleettii ishii Gannat Qaxalaa kan jedhan amma kan Torontoo hoteela qabdu hoteela guddaa kan qabdu ishiin raayin daa'ima takka dhalchi. Daa'imti sun maqaan ishii Jiituu Dinquu Dayyaasaa jedhamti. Eegalee yeroo kana haati jiituu sun Gannattanaa fi dhirsashii sab kan jedhanii walitti qabdee hojii qabda gurguddaadha kenniifii naan jette haati jiituu sun. Ani immoo micayyuu matiyya jedheetiin ka micayyoon tun gara shiitiin waan dhufteef dhirsashiitiif inni piroojeektii gaarii qabatanii dhufan. Yoo dubbatan akka hojjetan namichi injiinara dhirsishii nama hojjetu. Ishiin tuni afaan bichaa qabdu. Tokkoffaani kan goote maal inni sitti fakkaatee dhuftee piroojeektii kanan ijaaraa jette anis soodarii ijaaran jira. Soodarii ijaaran jira hoggaan jedhu maaloo ani siifin fichisiisee tagaxaaxabii beeksisti hojjedhaa jette akkuma ishiin jette san mana meeqa 20 duraa duuban kiftii kan ta'e jettee diizaayinii hojjennee kenninee fi isa hojjedhu jenneen. Isa hojjechuudhaayi naan jette. Isa hojjechuudha miiliyoonii 15 narraa fudhatte 50%. Miiliyoonii 15 erga fudhattee booda gara Kanaadaa deemte meeshaa bituudha. Meeshaa kan bitti meeshaa siree 20 qabu. Naa bittee dhuftee fiduudhaa deemte. Yeroo kana miiliyoonii 5 akkaawuntii ishiitti irratti hafee jira. Baankii wagaaganii ture birrichi kun. Ani Ameerikaan dhufee ishiinis Ameerikaa dhuftee Kanaadaa dhuftee Kanaadaadhaa maal gootii Lees Vaagaas kan jedhan biyya qumaarii kana dhaqxe. Obboleettitu natti makaaye. Yeroo kana biyya qumaarii kana dhaqxee birrii san jim gootee nyaachiste jechaadha birrii kana. Birrii ani achitti miiliyoonii 10 itti kenne san. Faranjii san bira dhaqxee Kanaadaa san bira dhaqxee kireediitii na kenni jetteen. Faranjichi immoo natti dawwalee natti gwaaddanyaa kiyya baluma isaaniitiin gwaaddanyaa ta'e tagaxaaxamii beetii kana kaffidu. Anis immoo mirri miiliyoonii 10 ishiin fudhattee sii kenniti jedhee namichis eegaa jira. Faranjichi jechaadha. Bileenariidha Kanaadaa keessatti. Amma namicha san bira dhaqxee birrii naan kenninee naan jedhe. Ani maal godhuun danda'a kan beekuun jedheen. Obboleettiin ishii natti dawwalteeti. Obboleettumti ishii kan wajjin dhalatte Gannat Qaxalaa kan jedhan haadha jiituu jechaadha. Ishiin natti dawwaltee dinquu naan jette. Jedheen ani Ameerikaan jira. Gannatii Asteeri Itoophiyaa deemtee naan jette. Amma gara Itoophiyaa birrii kana fidnaan birrii miiliyoonii 5 fudhachuudha Itoophiyaa deemte ishiin edaa. Amma deemtee jirti ganzaba kana qumaariidhaan wanna nyaatamteefi kana beekii naan jette. Ani amma akkasitti akkanatti dubbattuun barbaaduun jedheen akkuma kanan jedhee waaqni misikirii kiyya. Ani duraan nama gaariidha cimtuudha jettee kan natti ergessi. Kanaafuu maaliin godhareen jedheenan birrii fudhattee jirti miiliyoonii 10 birrii biraa akkas jalaan fudhanne kaa obboleecha koo ittiin narratti cufte. Ishiidhaan wal lolan edhaa ishiin Itoophiyaa deemte Asteertuun jechaadha. Gannatan tunaa bilbila haati jiituudha haati micayyoo tiyyaa jechaadha. Yeroo kanani gwaaddanyoota kiyyan qaba guddataa jedhanii ayyuu jedhanii eenyudha tokko Dirriibaa Dafarshaa jedhanii Taaddasaa Dabalee jedhanii nini dawwaleef gwaaddanyoota kiyya kana. Ati Ameerikaa taa'eetiin dawwalaa fi hoggaan dawwaluuf ijoollee ganzabni kiyya nyaatamee jira. Nitittiin na nyaattee maal jettaniin jedheen akkamitti naan jedhan hin dhufti gara Adaamaayi yoo dhuftee akkam goonaa maaloo ganzaba kiyya irraa naa fuudhaa hin jedheen. Gwaaddanyoota kiyya sabassabee ta'utti dawwalee hundattu. Yeroo kana ishiin dhuftee jechaadha. Yeroo kana ani maaliin godhee baankiidhaan ganzaba akkan kaffalleefii hin jedheen miiliyoonii 5 kan. Baankiin inni dhaqxee dinquun hin kaffalii wanna jedheef hin kaffaluu jette natti dawwalte. Meeshaa sii ajajeen jira. Meeshaa sii ajaree jira Kanaadaan ture. Ani obboleettiin natti himtee jirti beeki soba ta'u. Jennaanin Kanaadaa turte nan dhufaa birrii siifin kennaa. Cheekii gwaaddanyoota kiyyaa naa kenniifii jedheen. Eenyutti maaliidhaaf hin kennaa jette fudhadhee birrii kanas zarazzareetiin dhaqeetoo Kanaadaatti sii kaffalaa naan jette. Lakkii hin jedheen kanuma duraan fudhatte san irratti dubbanna. Haga dubbannutti haganan dhufutti birriidhaan rakkadhee liqaan ofirraa qabaa. Hin jedheen kanaa liqaa san dura kaffalanii haa dhufanii hin jedheen miiliyoonii 5 san gaafannaan hin kennu jettee deemte yoggaa kana miiliyoonii 1 barbaaddaa hin jedheen miiliyoonii 4 naa kenniif hin jedheen gwaaddanyaa kiyyatti
ijoollee gwaddanyootaa kiyyaa san maqaa nama afuriitiin cheekii miileenii tokko minamna itti ka yaadadhu miileenii afur bichaa fudhadha keessa. Fudhadhaa miileenii tokko fudhachuudha jettee miileenii 5 afur san naa gadhiiste jecha. Yoo kana ani shirraa meeqan qaba miileenii 11 qaba. Amman dhaqee Ameerikaadhaa gad deebi'ee mana murtiitti dhiyaadhee kana na goote kunoo birrii miileenii 11 fudhattee jirti. Miileenii 15 keessa gwaddanyoota kiyyaan akkana godhee manni murtii akka beeku kana gwaddanyoota kiyyaan fudhadhee jira birriin kun kiyya. Wanni wuliin naa diigamu ganzaba kiyya naa kennitu jedheetanii yadde seera jirutu jira wanna ta'eef. Yeroo kana mana murtiitti dubbiin laalamaa deemee jaarsummaadhaan laalladhaanuun jedhanii ishiinis birrii kiyya san irratti murtaa'ee oduu ishiin naan kaffalin amata 9 booda amma manni jarri kun waaltarratti dhiyeechee jechaadha. Keeziin kana fakkaata laal. Ifa hoggaa ta'uu baate birrii miileenii 11 irratti hafee jechaadha. 15 fudhattee 4 gwaddanyoota kiyyaanin deebisiisee 11 irratti hafe. Ammas eeggadheetiin makkalaakayaadhaa magaazana tokko feetee naan jedhan. Yoo ishiin magaazana tokko feetu mana murtiitiin duraanuu tizaaziin qabaati miileenii 2 kan baasu immoo magaazana irraa fudhadha. Amma miileenii 11 irraa miileenii 9 bichaan irra jira. Miileenii 9 san oduun eeguu omaan qabdu akkanatti dubbiin kun achiinaa fe anis ijoollee kiyyaa jedheetiin ishiidhaa dhiise malee aniif wuliin qabaa kan hunda ragaan dhirtishii jira. Injiinaroonni hin jirti warri na wajjin qunnamtii qaban hunduu hin jira. Dhugaan kana oduu ta'u soomni